Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dubbiin teenya irraa waa'ee qaroomina Oromoo gaafa biraatti beeylamachaa gara qophii teenya irraatti yeroo fuulleeffannu waa'ee ilma Oromoo impaayera Hindii ijaaruudhaan biyyattii tokkoomsuudhaan yeroo dheeraa bulchee kan laallu ta'a. Innis eenyu jettanii tilmaamuun keessan hin hafu. Seenaa ilma Oromoo bara daldala gabraa Indiyaa bulchee ilma Oromoo Maalik Ambar kan laallu ta'a. Waa baay'ee keessaa qabda nyaatamee dhumne qaamni kee harmeet mooyaa Oromiyaa kan nu boonsisu uumaan kee guutan kee si falmaa jira dininee reegu dangaa kee dininee reegu dangaa kee. Maqaan dhalootaa Maalik Ambar eenyu jechuun keessanis hin hafu. Maqaan dhalootaa mooticha Hindii Waaqoo Shaambuuti. Ilma Oromoo kan warra Afran Qallooti. Innis kan dhalate akka lakkooftuu Awurooppaatti bara 1548 Harargee Bahaa aanaa Haroomaayatti yoo ta'u, bara bulchiinsa mootota Absiiniyaa sababa daldala gabraatiin gurguramuutu himama. Ambar osoo hin gurguramin dura akka maqaan isaa Waaqoo ta'e toorri ragaalee Wikipiidiyaa fi barruun Indiyaan Taayims jettu odeesseeti jira. Waaqoon akkuma gurraachota Afrikaa maatii isaa jalaa butamuudhaan galoo galaana diimaa irra ceesifamee Yamanitti daldala gabraa Qaasim al-Baagdaaditti gurgurame. Qaasim al-Baagdaadis Waaqoo amantaa isaa waaqeffannaarraa gara Musliimaatti jijjiire. Maqaan isaa ammoo gara Maalikitti kan jijjiirame hoggaa ta'u, akkuma gurraachota Afrikaa kanneen biroo sababa gabra ta'anii bitamaniif tarsiimoon eenyummaa isaanii bituu keessaa tokko maqaa jijjiiruu ta'uu isaati. Ta'us garuu gurraachota Afrikaa keessaa ilma Oromoo maqaa jijjiiran malee eenyummaa isaanii jijjiiruun tasuma hin danda'amu. Akkuma Abbaa Gammachiis yookaan Onesimoos fa'aa kan Waaqootis Maalik yoo ta'u, dhumarratti Ambar itti dabalan. Maqaa biyya saniitiin Ambar jechuun mootii jechuudha. Kanas kan argate erga aanga'oome booda Ambar dabalachuutu himama. Gugugyaa lafa seenaa dabbal mootii gaaraati Oromiyaan arfan qalloo murtii guutooti chaliin calanqoo lolaati maangaa'ee mamantiihee lafa jiisuuf deema. Absuulee bara dhibbaa eebuu baasuuf deema. Saanjiilee bunyaan qabdu lafa facaasan fixtu filallee facaafannaa ofiin jiroon taatu. Maalik Ambar daldala gabraatiin darbaa dabarsaa yeroo afuraffaaf gabaa kibba Indiyaatti daldala lammii Hoolaandii Peter Van den Broekittiin gurguramee ture. Gabaan kun Ambariif gabaa milkii ture. Yeruma tana muummichi ministeera kibba Indiyaa Chingiz gabaa kana Ambar bitate. Muummeen ministeeraa kunis akkuma Waaqoo yookaan Ambar lammii Indiyaa osoo hin taane shanyiin isaa Itoophiyaa ta'utu barreeffame. Deekaan biyya lammiileen Itoophiyaa Chingizii fi Waaqoon wal duraa duubaan bulchanidha. Kana malees biyyi tun yeroo dheeraadhaaf gurraachota karaa daldala gabraatiin gurguramin bulaa turte. Muummeen ministeera Indiyaa kibbaa kunis Waaqoodhaaf leenjii loltummaa akka fudhatuuf afaan Arabaatii fi Fireenchi barsiisuu eegale. Leenjii loltummaa fi intillijensii fudhatee waggaa 9 mooticha tajaajilaa turuunis ni himama. Waaqoon suutuma suuta lammiilee Afrikaatii fi Araboota 1,500 walitti qabuudhaan dho'isaadhaan leenjii loltummaa kennaafii ture. Bara 1580 muummeen ministeera biyya Deekaan Chingiz kan du'e ta'uu isaati. San boodas Waaqoon loltoota 1,500 qabatee mootiilee xixiqqoo kibba Indiyaa keessa jiraniin wal waraanuu eegale. San booda maqaa kabajaa Maalik jedhu moggaafate. Maalik jechuun gooftaa jechuudha. Maalik Ambar jaame. Maalik Ambar loltoota 1,500 qabatee tooftaa lolaa isaa gara riphee lolutti jijjiiruudhaan
mootii xiqqoo kibba Indiyaa tokko mo'achuudhaan mootii Indiyaa fonqolchee aangoo qabate. Waaqoon ammas sultaanota lama kanneen biroo uffisuudhaan waliigaltee biyya bulchuu uummatichaa waliin mallatteesse. Waraana yeroo dheeraa taasiseen sultaanota xixiqqoo kibba Indiyaa keessa jiran hunda mo'achuudhaan bulchiinsa kibba Indiyaa deekan if harka galchuudhaan muummicha ministeeraa kibba Indiyaa ta'e. Waaqoon mootii Indiyaa tokkoomsee hoggaa ta'u bara bulchiinsa Maalik Ambar bu'uuraalee misoomaa hedduun kan hojjetamanii fi qeessaafuu jallisiin hedduun daandileen konkolaataa baadiyyaa Indiyaa keessatti riqichoota gurguddaa amma maqaa Maalik Ambariin yaamamu hedduun akka hojjetaman ni himama. Chafne gurbele chahorre Uti guto kotu mirre Chafne gurbele chahorre Ya gurbele zanyi gosa Uti guto kotu mirre Chafne gurbele chahorre Akakayu kenya gota Uti guto kotu mirre Chafne gurbele chahorre Adam dima sanyi jarra Uti guto kotu mirre Chafne gurbele chahorre Si acho enyunu nyara Uti guto kotu mirre Chafne gurbele chahorre Chafne gurbele chahorre